Har'a kettiin dhufee kunoo akkuma argaa jirtanii mucaan baadhaa. Mucaa eenyu baattaa eessaa fiddee naan jedhina ammoo yoo jettaniif immoo isinittan himaa bakkan fidee isiniin jedhaa. Nagaan isiniif haa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii Aishamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii walirraa bannee jirra. Sababiin badee jiruuf immoo isiniifan himaa. Viidiyoo kana laayikii godhaa yaada qabdan immoo koomentii jala naaf kaa'aa isiniin jedha. Yeroo lammaffaa deebi'een jira mucaa baachuudhaani. Yeroo duraa tokkos mucaa baadhee viidiyoo waraabee ture. Isarratti manatti eessaa fuuteedhaan jettanii isiniif himeen ture. Ammas immoo eessatti badde yoo naan jettan marqaa nyaachuttan ture. Kan koo osoo hin taane kan namaachaadha. Ergaan Itoophiyaa galee warri ollaa kiyyaa mucaa godhatee hiriyoonni kiyyaa mucaa godhatee isaa hundumtuu mucaa godhate. Ani immoo silaa dhiyeenyan gale waan ta'eef kaan manatti hin komatamu. Hin komatamu siniin jedhaa. Abbaa mucaati inni kuni laala abbaa mucaati. Haati immoo kunoo laala ishii bijaamaa akkas uffattee jirtu kana. Mucayyoon kuni mucaan kuni Wallagga ijoollee Wallaggaati ollaa kiyyaa. Baay'een jaalladhaani kutaa 11 kan ta'e hunda isaaniiyyuu jechaadha. Harargees, Arsiis, Jimmas, Shawaa hundumaa jechaadha. Ijoollee baay'ee wajjin waanan haasa'uuf akkasuma immoo asitti ollaa kiyyatti ishiin bukkee jirtu sunis immoo asuma Shawaadha. Ishiinis baay'ee tokko jechaadha. Nama baay'ee jaalladhuuf baay'ee kabaju. Mucayyoo tana laalaa haadha mucaa tana ishiidhaaf mucaa baadhaaf isiniin jedhaa. Mucaa ishii tan baadha mucaa baachuun abeeta akkanarraa tolu. Eessatti baddee maaliif baddee maal taateef baddee kan jettan keessan irree kan na gaafattan danuu keessantu jira. Isinii deebisuu hin dandeenye hordoftoota kiyya dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa wanti hin badeef marqaa nyaachaa jira. Marqaa nyaachaa jira dubartii da'ee biraa isiniin jedha. Ma viidiyoolee waraabdee nutti hin argisiisne yoo jettan immoo mijataa miti. Maaliif seetanii mijataa miti jechaadha. Namni tokko gaafa waan mijataa tokko yookaan immoo iddoo mijataa tokko dhaabatee viidiyoo waraaba malee gaafa iddoo mijataa hin taane waanuma koshkoshii kana ani hin jaalladhu akka kiyyatte jechaadha. Waan ta'es waraabee eenyuchuu kiyya hin jaalladhu akka kiyyatte jechaadha. Xinna ofii gidda walii taana ishiitu da'e jechaadha. Kanaaf ishiidha isaan kunoo isaan biraa ishii biraa galu. Anis akkasoo gara mana kiyyaatti ishee wajjiniin nan deebi'e jechaadha. Gidduun deddeema. Duraafillee amma bultii 5 bira bubbuleen ture. Achii booda ammoo gidduun deddeema isiniin jedha maaliifi qeentii as biizii waan na gooteef kanatti hambade. Qe'ee hojii arabaarra hojiin kiyyayyuu baay'ee biizii na godhaa jira obboloota kiyya. Maaliif seetan taa'uun uumaa gatii hin qabu waan ta'eef waan baay'eetu jira Itoophiyaa keessatti. Hojii isin hojjettan fakkeenyaaf namni tokko suuqii banachuu uffatan waan tokko jira miti waan mul'atu. Kana qofa osoo hin taane horii horsiisuun hin danda'ama. Akkasuma immoo lukkuullee waan barbaadan horsiistanii hojjechuun mana keessan keessatti gibbii keessan keessatti hin danda'amu. Hojii salphaadha jechaadha. Salphaadha garuu isumayyuu immoo bira teessee hojjechuu qabda. Anillee kanan badeef isaan kana otoo hin taane hojiin kiyyallee baay'ee biizii waan na godhuuf kanaaf viidiyoo kattan hojjedhullee hin dhabu. Garuu isaa ammoo mucaa arganne kana dirqama lafaa kaasuun marqaatu jira. Cafaqatu jira. Waan baay'ee hojjettu dubartiin deessee mitiire. Innaa bidiran irra kaawwadha jedheeni. Gaafa hankiyyaa akkasitti waan naagooti jedhee abdadhuufi irra bidira kaawwadheen. Saniin booda gaafa hankiyyaarree nyaadha jechaadha fataa jedhee. Kanaaf kinoo akkattan baadhaaf ishii tanaa immoo ishiin tun immoo dhiyeenya deessee isiniin jedhaa garduun bushee bareedduu tana mucaa bareedduu qabdi. Ani ijoollee baay'een jaalladha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani ijoollee baay'een jaalladha. Ijoollee haraasii jechaadha. Jabdus haa ta'u dubartiidhuma deesse fakkaadha maaliif isiniin jedha. Mucayyittii bira waan turuuf akkuma ishiitti mataas shaffanadhee akkasuma gubbaarra illee shaashii gurraacha uffadhee na argitan miti. Anayyuu baranda'ee fakkaata iyyuu ishii sanarra iyyuu isiniin jedha. Garuu immoo gaafa narraa fudhatan immoo ani immoo haadha mucaa miti koo baattan.
Innaa hordoftoota kiyyaa akkas isiniin jedhaa kunoo akkasitti gaa'ii kanattan badee kanattan biizii ta'ee isiniin jechuun barbaada. Maaliif baddee maaliif taatee gurraachoftee warri jettan immoo ijoo aduu keessan deemaa. Aduu keessan deema waan ta'eef kanaaf hin gurraacha. Itoophiyaan akakamuu ta'ee addaattee biyya sanaa dhufnaan guyyaa lama sirraan bulu daara si kaachisaa amma sanuu waan tokko yoo fuula kee fayyadamtee akkasuma immoo qulqullina jira miti of eegde malee annanaa gaditti darbiyyuu hin jira biyya arabaatti galanii jechaadha. Harki ciccitee luttis ciccitee qilleensi isaa baay'ee ulfaataadha. Sila saniif isa kanaaf immoo jireenya biyyaati waan ta'eef boona waan ta'eef hamma firree qilleensi deebi'ee ganni deebi'ee isiniin jedha. Marqaa nyaachutti waan hanbadeef kaayee kanaaf obboloota kiyya na of galchan isiniin jedha. Maaliif nu waraabne illee yoo jettan kanaaf kotota waraabuu barbaanneen waan ta'eef waan babbareedu malee isiniin jedha. Gaafaan kiyyaa isinii waraaba. Amshir naaf haa kennu waaqayyooni. Inni naaf kenninaan isiniif na waraaba. Bareeddudhuma akkanaa kanattunillee hin tala. Ara intalas yoon argadhe hin jibbu maaliif seetanii intalayyuu kan namaa ta'u amma siifan kiyya naa taate homtuyyuu naan taane dhugaa dubbachuudhaaf. Otoon ishii qabaachuu baadhee barra hojiin baay'ee natti eenyuu jedha jechaadha. Innaa akkas isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kiyyaa. Amma bokkaanis nu deebi'ee jira. Maaf quqqattee kan jettan immoo kiiloo takkittii bichaan qannasee ergan biyya arabaatti dhufe. Furdinni kiyya waan qannasee miti jechaadha. Innaa asitti deemna waan ta'eef dirqama qannasna. Biyyatti baay'ee qannasna jechaadha. Ani cufaa baadiyyaa biyya waan hin buuneef malee otoon achi bu'e immoo baay'een qannasa. Lafa gaaraafaa deemna baay'een qannasa jechaadha. Innaa biyya hin buune akkasumatti asuma taa'ee asumatti hafee jechaadha manuma kiyyatti. Sodaa deemis badaa eenyuun jedhu qofallee nan danda'a ture garuu amma deemee badaa miti isiniin jedha. Kanaafuu akkasii hordoftoota kiyyaa isinirraa hin badu dhiifama guddaa isiniin jedha waan dhaggeeffattaniif immoo galatoomaa. Biddira fudhachuu waan an deddeemuu fi nan toshana waxanan marqaa kan maxxanfiisii ta'e haadha mucaa wajjiniin isiniin jedha. Yeroo gaarii turtii gaarii baay'ee.